Exercise 2.2 grade 10 exercise 2.2 wajjin ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan jalqaba, akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan jalqaba isin jechuu barbaada. As jalatti kan nuti ilaallu simplify each of the following expressions using one or more of the laws of exponents. Seerota exponentii fayyadamii isaan kanneen simplify godhedha, salphise jedha. Kanaafuu seerota exponentii ni yaadattan jedhee yaada. Seerota sanniin irra deebi'uudhaan seeraan ilaalaati, akkasumas viidiyoo kana keessattis hubachuu dandeettiin jechuudha. Kanaafuu isa kana karaa salphaa ta'een hojjenna. A irratti maal jedha? A square times A times A cube. Inni kun amma seerota jiran keessaa hundeen isaa yoo wal fakkaate taanaan maal goona? Gubbaa isaa akka jiruun hundayyuu walitti edaana jechuudha. Kanaafuu maal goona isa kana? A square times A jedhamti. Kanaafuu times A dha. Inni kun maal ofirraa qaba? Waan ofirraa qaba jechuudha. Inni kun waan ofirraa qaba. Inni kun 3 dha. Kanaafuu hundee tokko fudhannee kan hafan hunde isaatu maal goona? Walitti edaana jechuudha. Kanaafuu isa kanarra meeqa jira? 1 dha. Plus 1 plus 3. Isa kana yeroo walitti edaanu A raised to 2.1, inni kun 1 dha. 2 plus 1 3, 3 plus 3 6. A raised to 6 ta'a jechuudha. Isa kanarratti wanti isin hubattan maalidha? Hundeen isaa wal fakkaataa ta'ee baay'isuu ta'e jechuudha. Baay'isuu yoo kan ta'u taate hundeen isaa wal fakkaataa ta'e taanaan maal goona? Exponentii isaa yookiin ammoo paawarii isaa walitti edaanaa jechuudha. Kanaafuu A raised to 6 ta'a jechuudha inni kun. B irratti ammoo B irratti 2 the power of minus 3 plus 3 exponent of minus 2 the whole minus 1 jedha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan eda'uudha. Kanaafuu amma hammattuu akkuma jirutti dhiifnee isa hammattuu keessaa hojjennaa jechuudha. Seerota body mass isa jedhamusan yookiin ammoo bracket multiplication addition division, bracket division multiplication addition and the subtraction isa jedhu san keessa jalqaba irratti maal hojjennaa? Bracket hojjennaa jechuudha. Bracket keessa ammoo kan maal hojjennaa? Bracket keessa jalqaba irratti hammattuu kanneen keessa jiru kana keessa maal hojjennaa? Exponent isaa kana hojjennaa jechuudha. Kanaafuu inni kun seera kamiin hojjennaa? Isaan kun eda'uu waan ta'aniif kanaafuu isuma kana bakkuma jirutti hojjechuu qabna. Seera kamiin hojjenna isa kana? A the power of minus 1 isa jedhu saniin. Inni kun maal ta'a? Meeqa wajjin wal qixa? 1 over A wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafuu isa kana fayyadamuudhaan hojjennaa jechuudha. Seera kana fayyadamuudhaan. Kanaafuu isa kana yeroo hojjennutti 2 the power of minus 3 kun yeroo jijjiiramutti 1 over 2 the power of 3 ta'a jechuudha. Erga jalatti gad deebisee amma maal ta'a? Maayinasiin sun akka inni jalatti gad deebi'u gooti. Kanaafuu paawariin jalqaba inni qabu sun ammoo poozitiiva ta'a jechuudha. Plus kunis yeroo jalatti gad deebi'u 1 over 3 square the whole minus 1. Minus 1 akkuma jirutti jechuudha. Isa xumurratti jijjiirra. Amma inni kun maalidha? 1 over 8 plus 1 over 9 yeroo square goonu kan ta'a jechuudha. The whole minus 1. San booda isa kana maal goona? Haawaxaa isaanii baasna yookiin ammoo LCM isaanii baasna jechuudha. Kanaafuu kan 8 fi 9 meeqa ta'a? 72 ta'a jechuudha. 72 yeroo 8 hirru meeqa ta'a? 9 baay'is tokko 9 ta'a jechuudha. 9 plus 72 divided by 9 8 times 1 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana walitti edaana the whole minus 1 equal to 9 eda'u 7 meeqa 8 meeqa ta'a? 17 over 72 the whole minus 1 equal to inni kun ammoo amma seeruma kana fayyadamuudhaan paawarii isaa yoo kan maayinasii ta'u taate maal godhaa? Gara jalaa jijjiiraa jechuudha. Gara jalaa jijjiirachuun ammoo isa kana yoo akkanatti firaakshinii kan ta'u taate ammoo maal godhaa? Kan jala jiru kana gara gubbaa, kan gubbaa jiru ammoo
gara jalaatti deebisaa jechuudha. Inni kun jechuun maal jechuudha? 72 over 17 isa kan ta'a jechuudha. Yookiin ammoo haala kamiin akkas ta'uu danda'a jennee yoo kan yaadnu taate maal goona isa kana gargaraa baasu. Equal to 17 the whole minus 1 over exponentiin kun lamaaniif waan dhaabatuuf kanaafuu 72 the power of minus 1 dha jechuudha. Amma isa kanarratti maal fayyadamna? Seera amma jenne san yeroo fayyadamnutti inni kun maal ta'a? 1 over 17 over 1 over 72. Isa kan ammoo fuggisuu isaatiin yeroo baay'isuutti maal ta'a? Inni kun 1 dhaan baay'ata waan ta'eef equal to 1 over 17 times fuggisuun kana maal ta'a? 72 over 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo baay'isuutti 1 times 17 meeqa ta'a? 72 over 17. Kanaafuu kan nuti jalqaba arganneen tokkuma ta'a jechuudha. Seera isaatiinis yoo kan deemnu taate isuma ta'a. Kanaafuu wanti isin gabaabumatti qabachuu qabdan foormulaa wayii asitti qabatuu qabdan jechuudha. A over B the power of minus 1 yoo kan ta'u taate maal ta'a? B over A ta'a jechuudha. B over A. Yookiin ammoo A over B the whole minus 2 isoo ta'e yoo maal ta'a? Kunis maal ta'a? B square over A square ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana foormulaa kana asitti qabatuu qabdan jechuudha. Gara itti aanutti yoo kan deemnu taate siin ammoo maal jedha? Siin ammoo haala kanaan kenname jechuudha. Inni kun isa kana ammoo maaliif jira jalqabatti isa kana kan hammattuu keessaa kana hojjennaa jechuudha ammas. Kanaafuu isa kana yeroo hojjennutti maalii wal qixxachuu dandeenya? Inni kun 343 the power of radical siriin kun maal ta'a? 1 over 3 dha jechuudha. Radikaalli haala kanaan jijjiirama the whole minus 2 dha jechuudha. Inni kun haala kamiin yoo kan jettan taate isa kana beekuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf radikaalli kun yoo haala kanaan kan kennamu taate yoo maayyuu kan hin qabamu taate lama as jiraachuun isaanii beekama. Kanaafuu inni kun 1 over 2 dhaan wal qixaa. Ammas isa kana yoo haala kanaan nu kennamu taate 1 over 3 dhaan wal qixaa. Haala kanaan 10 dhaan yoo kan nuuf kennamu taate ammoo 1 over 10 dhaan wal qixaa jechuudha. Kanaafuu isa kana seera kana fayyadamnee haala saniin isa kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Amma immoo wanti nuti asitti hojjechuu qabnu paaworiin akkuma jiru taa'u. Kanaafuu maal godhuu qabna? Lakkoofsa kana salphisuu qabna jechuudha. Lakkoofsi kun nuu salphata waan ta'eef isa kana lakkoofsa kana diddiireessuu qabna jalqaba irratti. 343 bifa kamiin diddiireessinaa? Haala kanaan factorizationii kana fayyadamuudhaan jechuudha. Jalqaba irratti lamarraa kaana lamaanii hiramamu inni hiramu isa jedhu ammoo seerota kutaa 9tti baratanii jirtanii seerota san laaltanii jechuudha. Manni dhumaa kun maal ta'uu qaba? Lakkoofsa guutuu ta'uu qaba lamaaf hiramuudhaaf. Kanaafuu lamaaf ni hiramu. Sadiif hiramuudhaaf ammoo walitti hidhuu qabna hunda isaatu walitti hidhaanee yoo kan sadiif hiramu taate lakkoofsi nu argannu sun lakkoofsi kun sadiif ni hiramaa jechuudha. Kanaafuu sadii hidhuu afurii meeqa ta'a? torba hidhuu sadii 10. Kanaafuu 10 sadiif ni hiramu jechuudha haftee qaba waan ta'eef. Kanaafuu haaluma saniin lakkoofsota maal godhaa deemna? Sanbooda ammoo sadii irraa erga ba'an ammoo gara maalitti tarraa? Gara 5tti tarraa jechuudha. Lakkoofsa koobxiitiin diddiireessuu qabna waan ta'eef. Lakkoofsa koobxiin 3 ta'anu 5 waan ta'eef 4 lakkoofsa maalidha? Koobxii miti jechuudha inni kun. Kanaafuu kompoziitiidha waan ta'eef inni sun isa ni dhiisna 5tti tarra. 5tti yeroo tarru ammoo 5f hiramuudhaaf lakkoofsi dhumaatuun dijiitiin xumuraatuun 0 yookiin ammoo 5 ta'uu qabdi jechuudha. Yoo akkas hin ta'in hin hiramu 5dhaaf. Kanaafuu inni kun 5f hin hiramu. Jahas kompoziitii waan ta'eef irra tarraa 7 tarraa jechuudha. 7 ammoo seer isaa xiqqeessu ni ulfaata. Kanaafuu lakkoofsi kun 7f ni hiramaa jechuudha. Amma 7f 49 ta'a. Ammas 49 7f meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 7 meeqa qabna? 3 qabna. Kanaafuu 7 times 7 times 7 meeqa ta'a inni kun? Bifa exponentii yoo kan kennu taate 7 the power of 3. Kanaafuu isa kanaa wal qixaa jechuudha lakkoofsi 343 kun. Kanaafuu bakka 343 maal galfanna? 7 raised to 3 the whole 1 over 3
the power of minus 2. Amma isa kana maal goona sadii baay'isu tokko yeroo wal baay'isu maal ta'a sadii ta'a jechuudha. Sadii hiruu sadii tokko waan ta'eef kanaafuu asitti waliin salphisuu dandeenya. Kanaafuu maaltu nu hafa 7 nu hafti the power of minus 2 dha jechuudha. The power of minus 2. Kanaafuu amma seera reef a the power of minus 1 jenne san yeroo hojjennutti inni kun 1 over 7 square ta'a jechuudha. Equal to 1 over 7 square jechuun ammoo 49. 1 over 49 ta'a jechuudha. 1 over 49. D irratti ammoo maal goona paawarii ala jirtana keessa baay'isna jechuudha. Paawarii ala jirtana keessa yeroo baay'isnu hundaafuu waan dhaabattuuf lamas ni baay'isti, L ni baay'isti akkasumas B ni baay'isti jechuudha. Kanaafuu maal goona 2 the power of minus 2 times or times a tan ammoo paawarii maal ofirraa qabdi siin tun sadii ofirraa qabdi jechuudha. Sadii ofirraa qabdi alas lama waan jirtuuf yeroo waliin baay'atu meeqa ta'a 6 ta'a. Maayinasiin wal balleessi waan ta'eef pilaasii ta'a jechuudha. Kanaafuu 6 ta'a times b irrattis yeroo baay'isu amma inni kun keessaa lama qabaa alaan ammoo minus 2 waan jirtuuf poozitiivaa fi neegatiivni yeroo wal baay'isu ammoo maal ta'a neegatiiv ta'a jechuudha. Kanaafuu lama baay'isu lama afurii neegatiiv 4. Sanbooda isa kana maal goona seera a the power of minus 1 isa jedhu san fayyadamuudhaan isa kana jijjiirraa jechuudha. Kun kanaafuu yeroo baay'isu maal ta'a gara gadiitti deebisa. Kanaafuu 1 over 2 square times a raised to 6 inni akkuma jiru ta'a times b 1 over b raised to 4. Sanbooda isa kana yeroo waliin baay'isnu ammoo maal ta'a inni kun 4 ta'a jechuudha. 1 over 4 times a raised to 6 times 1 over b raised to 4. Inni kun over 1 jechuu dandeenya jechuudha. Uumaa rakkisu waan ta'eef. Kanaafuu kan gubbaa yeroo waliin baay'isnu 1 times a the power of 6 ta'a. Ammas 1 dha yeroo baay'isnu a the power of 6 ta'a jechuudha. Tokko yeroo baay'atu isuma ta'a waan ta'eef over 4 times 1 4 times b raised to 4 b raised to 4. Kanaafuu inni kun diin isa kan ta'a jechuudha. A the power of 6 over 4 b the power of 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu d haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. E irratti akkuma arginu hundeen isaa wal fakkaataadha jechuudha. Hundeen isaa kanaaf kun 3a dha lamaanuu hundeen isaanii wal fakkaataadha. Kanaafuu kan hundeen isaa wal fakkaataa ta'e immoo haala kamiin hojjenna isa jedhu haa ilaallu. A the power of m over a the power of n yoo kan ta'u taate hundeen isaa wal fakkaataa waan ta'eef garuu paawarii isaa garagara. Kanaafuu a fudhannee keessaa m minus n goonaa jechuudha. M minus n paawarii jala jirtu yeroo ol deebitu maal gooti minus taatee dhufte jechuudha. Kanaafuu haala kanaan foormulaa kana fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha isa kana. Kanaafuu hundeen isaa maal ta'a 3a dha. 3a paawariin isaa asitti 4 dha. Minus 3 ta'a jechuudha. 3 tu yeroo gara gubbaa dhuftu minusii waan taatuuf. Kanaafuu 3a raised to 4 minus 3 afur irraa 3 yeroo hir'isu maal ta'a 1 ta'a jechuudha. Equal to 3a. In 3a ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa 3a ta'a. F'n ammoo akkuma argitan paawariin tun lamaaniifuu dhaabattee jirti. Maaliif hammattuun guddaan kun lamaanuu bira waan ga'ee jiruuf kanaafuu lamaaniifuu dhaabattee jirti jechuudha. Kanaafuu kan keessaas ni baay'isti kan jalaatis ni baay'isti. Kanaafuu a raised to 2 times 3 over b raised to 3 equal to a raised to 6 over b raised to 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa a raised to 6 over b raised to 3 ta'a jechuudha. G'n ammoo a raised to 3 over b raised to 5 the whole square minus square the whole minus square dha. Kanaafuu isa kana karaa lamaan hojjechuu dandeenya. Tokkoffaa maayinasii tana keessa baay'isuudhaan, lammaffaa ammoo
seera jijjiiruutiin yookiin ammoo kan jala jiru gara gubbaa jijjiiruun kan gubbaa jiru gara jala deebisuutiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Jalqaba keessa baay'isnee hojjennu. Inni kun lamaanuu waan baay'isuuf -2 jalqaba irratti haa barreeffannu. 3 times -2 maal ta'a? -6 over b asii 5 waan qabuuf -2 yeroo baatu -10. San booda inni kun maal godha? Inni kun ni jijjiira jechuudha, gara jalaa jijjiira yookiin ammoo 1 over a raised to 6 over 1 over b raised to 10 ta'a jechuudha. Equal to yeroo waliin baay'isu amma inni kun 1 over a raised to 6 times b raised to 10 over a ta'a jechuudha, over 1 ta'a yeroo fuggisoo isaatiin baay'isu. Kanaafuu b raised to 10 over a raised to 6 ta'a jechuudha. Deebiin isaa kanaafuu b raised to 10 over a raised to 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana tokkoffaa haala kanaan hojjechuu dandeenya. Yookiin ammoo maal godhuu dandeenya? Isuma kana haaluma jiru kanaan maayinasiin tun gara jalaa kan jala jiru gara gubbaa, kan gubbaa jiru ammoo gara jalaa jijjiiruudhaan poozitiiva taatee baay'istee jechuudha isiin tun. Tan amma maayinasii turte tun yeroo b kana gara gubbaa deebisnee a kana ammoo gara jalaa deebisnu kana isiin tun ammas lamaaniifuu ni dhaabatte waan ta'eef maal gooti yeroo san maayinasii sana ofirraa balleessuudhaan poozitiiva taatee jechuudha. Kana jechuun b raised to 5 over a raised to 3 the whole 2 taatee jechuudha. Maayinasiin sun irraa baddee 2 taati equal to b raised to 5 times 2 meeqa ta'a? 10 over a raised to 3 times 2 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu karaa lamaaniinuu haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaan salphaan garuu isa kana fayyadamnee karaa amma hojjenneen kana karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeenya jechuudha. H irratti ammoo H irratti akkuma argitan hundi isaatu n dha. Kanaafuu jalqaba irratti maal goonaa? Paawarii gubbaarraa saniin waliin haa baay'isu. Paawarii yeroo waliin baay'isutti jalqaba irratti n ni barreeffanna. N paawariin isaa 2 times 4 8 dha times ammas n tanaafis -2 times 3 -6 dha over n the power of -1 dha jechuudha. San booda maal goonaa? Kan gubbarraa fixuu dandeenya jechuudha. Kan gubbarraa jalqaba irratti hundeen isaa waan wal fakkaataa ta'eef hundee isaanii fudhannaa. San booda paawarii isaa walitti hidhanaa jechuudha. 8 plus -6 over n -1 equal to n inni kun amma poozitiivaa fi negatiivtu yeroo wal baay'isu maayinasii taate waan taateef 8 -6 ta'a jechuudha. 8 -6 over n is the power of -1. Amma immoo n is the power of 8 times 16 2 dha over n -1 equal to amma hundee isaa wal fakkaateera. Kanaafuu paawarii isaa maal goonaa? Walirraa hir'isnaa jechuudha. n is the power of 2 minus n2 inni kun -1 dha waan ta'eef san booda equal to n inni kun maayinasii fi maayinasii yeroo wal baay'isu maal ta'a? Pilaasii ta'a jechuudha. 2 plus 1 equal to n raised to 3 ta'a jechuudha. n raised to 3. Kanaafuu haala kanaan isa kana haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. I bira yeroo dhufnu ammoo I bira yeroo dhufnu m fi m dha gubbaan. Kanaafuu isaan sanniin hundeen isaa wal fakkaataa waan ta'eef maal godhuu dandeenya? Equal to m tokko keessaa fudhannee paawarii isaa walitti hidhaanaa jechuudha. Plus 3 over n the power of -2 the whole -2 equal to kanaafuu inni kun -3 plus 3 maal ta'a? 0 ta'a. Kanaafuu m the power of -0 over n the power of -2 the whole -2. San booda -2 tana lamaan ni baay'isna jechuudha. 0 dhaanis ni baay'isna, kan jalaatiinis ni baay'isna. Kanaafuu yeroo baay'isutti maal ta'a inni kun? m the power of 0 times -2 m the power of 0 over kan jalaa kanaan ammoo n the power of
minus 2 times minus 2 4 ta'a jechuudha. Maaliif inni kun negatiivaaf negatiiva waan ta'eef posiitiiva ta'a. San booda immoo equal to m is the power of 0. M is the power of 0 jechuun 1 ta'a jechuudha over n is the power of 4. Kana jechuun lakkoofsi kamiyyuu paawarii isaa 0 ta'e taanaan 0dhaan alatti 0 yoo hin ta'in alatti lakkoofsi kamiyyuu paawarii isaa 0 ta'e taanaan maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. 1dhaan wal qixa. Kana jechuun lakkoofsa barbaadaa baay'atu baay'een lakkoofsa sun ta'in paawariin isaa 0 ta'e taanaan maal ta'a? Inni kun 1dhaan wal qixa jechuudha. 1dhaan wal qixa. Hagum barbaadaa baay'atu lakkoofsi dijiitii barbaadaa ta'u paawariin isaa yookiin ammoo ekspoonantii isaa 0 ta'e taanaan 1dhaan wal qixa jechuudha. Isa kana hubachuu qabdan. Garuu ammoo 0 the power of 0 undefined ta'a jechuudha. Inni kun undefined dha. Kanaafuu garuu ammoo lakkoofsi 0 irraa adda ta'ee paawariin isaa 0 ta'e taanaan maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Isa kana haala saniin qabachuu dandeettanii jechuudha. J bira yeroo dhufnu ammoo J bira yeroo dhufnu paawariin isaa akkuma argitan as keessattis maayinasiidha, alattis maayinasiidha jechuudha. Kanaafuu minus 6 tun lamaaniifuu waan dhaabattuuf maal goona? M the power of minus 2 over 3 the whole minus 6 over garagara baasuu dandeenya jechuudha. Lamaaniifuu waan dhaabatuuf. N is the power of minus 1 over 2 the whole minus 6. San booda inni kun maal godhuu dandeenya? 6 by 3 2 dha jechuudha. Minus 2 asitti hafa. Kanaafuu asii minus 2 qabna, asii minus 2 qabna jechuudha. Sadii jahan baddeerti waan ta'eef. Kanaafuu m is the power of minus 2 times minus 2 4 ta'a jechuudha. Pilaasii ta'a waan ta'eef over asittis maal goona? by 2 maal ta'a? 3 by 2 1. Kanaafuu asitti maal nuufi? minus 3 dha. Minus 3 times minus 1 maal ta'a? n is the power of 3 ta'a jechuudha. n is the power of 3. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? m is the power of 4 over n is the power of 3 ta'a jechuudha. K bira yeroo dhufnu ammoo ammas 6 kun maraafuu ni dhaabata jechuudha. Maraafuu ni dhaabata waan ta'eef maal goona? irra raabsina. Ammas irra raabsina. Kanaafuu inni kun yeroo eedhaaf raabsinutti maal ta'a? a is the power of akkuma argaa jirtan minus 1 over 3 dha waan ta'eef kanaafuu ammas maal goona? 6 kana hundaafuu qoqqooduu dandeenya jechuudha yoo barbaadne yookiin ammoo haaluma kanaan maraafuu dhaabatu isaa beekne maal goona? jalqaba irratti eedhaaf salphisna. Kanaafuu 3 kana yeroo salphisnu maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. minus 2 ta'a. Ammas gara maalitti tarra? gara biitti tarra. Biin 1 over 2 dha. 6 tun lamaan maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Over ammas kajalaatiifis waan dhaabatuuf a is the power of 6 times 1 6 dha. minus 6 over 4 b is the power of 6 sadii yeroo salphisnutti maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu b is the power of 2. San booda maal goona? equal to asitti kana salphisuu dandeenya jechuudha. minus 6 over 4 salphisuu dandeenya. Kanaafuu a is the power of minus 2 times b is the power of 3 over a is the power of minus 3 over 2. Maaliif inni kun lama yeroo salphisu sadii ta'a, lamaan lama ta'a waan ta'eef times b is the power of 2. San booda maal goona? Hundeen a fi n wal fakkaata, b fi b'nis wal fakkaata. Kanaafuu maal goona? a fi a keessaa tokko fudhannee maal goona? ekspoonantii isaa walirraa hir'isna. b illee akkasumatti hir'isna jechuudha. Walirraa hir'isna. Kanaafuu a is the power of minus 2 minus into minus 3 over 2 times b is the power of 3 minus 2. San booda maal goona? a is the power of minus 2 asitti minus lamaan tunniin maal wal gooti? pilaasii wal gooti jechuudha. Kanaafuu pilaas 3 over 2 times b is the power of 1. 3 minus 2 1 waan ta'eef. San booda maal goona? a is the power of minus 2 tun maal of jalaa qabdi? tokko of jalaa qabdi. Kanaafuu
hawaxa tokkoo fi lama yookiin ammoo LCM tokkoo fi lama baasnaa jechuudha. Tokkoo fi lama LCM isaa meeqa ta'a? Lama ta'a. Lama hiruu tokkoo maal ta'a? Lama baay'isuu lama minus 4 plus lama hiruu lama kanaaf irraa jechuudha. Meeqa ta'a? Lama hiruu lama tokko ta'a baay'isuu sadii ta'a jechuudha. Times b the power of 1 jechuun b jechuudha. Haala sanii dhiisuu dandeenya. San booda a the power of minus 4 plus 3 meeqa ta'a? Minus 1 over 2 times b jechuu dandeenya. Equal to amma immoo inni kun ammoo maal godha? Maayinasiin tun gara jalaa deebisee jechuudha. 1 over a the power of 1 over 2 times b equal to 1 over 2 ammoo exponentii 1 over 2 jettuun maal bakka buutii? Raadikaala bakka buutee jechuudha. 1 over raadikaal a jechuu dandeenya jechuudha. Times b san booda ammoo b times 1 maal ta'a? As jala tokko qaba waan ta'eef b times 1 b dha. Square root of a times a 1 ammoo square root of a ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? b over square root of a ta'a jechuudha. L ammoo L bira yeroo dhufnu ammoo maal goona? Isa kana jalqaba raadikaalota tanniin raadikaal 2, raadikaal 3, raadikaal 12 kan jennu kanniin maal godhuu qabna? Gara maalitti jijjiirraa? Gara firaakshiiniitti jijjiirnaa jechuudha yookiin ammoo gara lakkoofsaatti. Kanaafuu isa kana jalqaba irratti jijjiiruudhaaf maal goona? 3 tanni fudhannaa. Kanaafuu inni kun ammoo paaworiidha waan ta'eef lamaanuu maal goona? Waliin baay'isnaa jechuudha. Isa kan ammoo sagalii kan ammoo salphisuu qabna. Ammas 12 kanas salphisuu qabna. Isa kan ammoo maal goona? Paaworii lamaan waliin baay'isna. 2 raadikaal 2 taate jechuudha. 2 raadikaal 2 times sagal jechuun ammoo maalidha? Sagal jechuun 3 squareidha jechuudha. 3 square times minus raadikaal 3 over 3 minus raadikaal 12 jechuun ammoo maalidha? 4 times 3 dha jechuudha. 4 times 3 equal to inni kun akkuma jiru barraa 2 raadikaal 2 times inni kun amma baay'isuudha waan ta'eef 2 times minus raadikaal 3 maal ta'a? 3 minus 2 raadikaal 3 ta'a jechuudha. Over amma as keessaa akkuma agarru afuriif sadiitu jira raadikaala jala. Afuriif sadiitu jira. Afur ammoo maaliin baha? Lama ta'ee baha jechuudha. Sadi ammoo hin bahu waan ta'eef achuma dhiifannaa. Kanaafuu 3 maayinasii waan alaan jirtuuf afur ammoo yeroo bahu lama jechuudha. Times raadikaal 3 san booda maal goona? Equal to isa kanniin akkuma jiru barreeffannaa. Kan ammoo paaworii isaa gara gubbaatti deeffannaa jechuudha. Inni kun amma akkuma arginu raadikaal 2 dha. Inni kun raadikaal 3, inni kun raadikaal 3 dha. Kanaafuu kanniin lamaan gara tokkotti gubbaatti yeroo ol baafannutti walirraa hir'isuu yookiin walitti hidhuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 2 raadikaal 2 times 3 kanniin lama keessaa hundee isaa wal fakkaata waan ta'eef tokkuma fudhannaa jechuudha. Kan ammoo maaliif hundee isaa kanniin wajjin fudhachuu dhabe? Paaworiin gubbaraa tun yookiin ammoo ekspoonantii isaa kun raadikaala jalatti maalidha? 2 dha jechuudha. Kuniin ammoo 3. Kanaafuu inni kun ammoo laayik raadikaalii walitti hidhuu yookiin walirraa hir'isuu dandeenya waan ta'eef inni kun raadikaal 2 waan ta'eef kanaafuu laayik raadikaalii ta'uu danda'u jechuudha. Kanniin wajjin laayik raadikaal kan jennuun kan raadikaal isaa wal fakkaataa ta'e raadikaala jechuun fakkeenyaaf inni kun raadikaalli kun 2 dha jechuudha. Square rootidha waan ta'eef yookiin ammoo yoo cube root ta'es cube root ta'uu qaba. Yoo square root ta'es square root ta'uu qaba. Garuu ammoo square root san jalatti yookiin ammoo cube root san jalatti maaltu jiraatu qaba? Lakkoofsi wal fakkaataan jiraatu qaba. Fakkeenyaaf akka 3 fi 3 kanatti. Lama ammoo sababa saniif dhiifne jechuudha. Laayik raadikaalii waan ta'aniif. Kanaafuu 3 isa kana paaworii kana akkuma jiru fudhannaa minus 2 raadikaal 3 san booda maal goona? Paaworii jalaa yeroo ulfinnu walirraa hir'isna jechuudha. Maayinus jenneeni paaworiin jalaa maalidha? Minus 2 raadikaal 3 san booda maal goona? Isa kana akkuma jiru fudhanna amma 3
2 radical 2 times 3 inni kun amma maal ta'a minus 2 radical 2 inni kun lamaan yeroo wal baay'isu plus wal godhaa plus 2 radical 3 amma asitti maal argaa jirtanii inni kun wal fakkaataadha sorry inni kun 3 dha akkuma argaa jirtan inni kun minus'idha minus 2 radical 3 plus 2 radical 3 2 radical 3 2 radical 3 ka jedhu maalidha wal fakkaataadha kanaafuu lakkoofsonni kunniin tokko positiividha tokko negatiiva waan ta'eef yeroo walitti hidhanu maal ta'a 0 wal godhaa jechuudha kanaafuu 3 2 radical 2 ka jalqabaa kan akkuma jiru barreeffanne waan ta'eef times 3 the power of 0 equal to inni kun ammas akkuma jirutti 3 2 radical 2 times lakkoofsi kamuu paawarii isaa 0 ta'e taanaan 0 irraa adda yoo kan ta'u taate lakkoofsonni jalaa kun jechuudha haala kanaan kan barreeffaman kunniin fakkeenyaaf bakka sadii kan isu 0 godhanne maaliin ta'u isin jedheera lakkoofsi sun tokko hin ta'u garuu immoo yoo lakkoofsi asitti barreeffamu kun 0 hin ta'inii paawarii isaa 0 yoo kan ta'u taate maal ta'a waanii ta'a jechuudha waan kanaafuu sadii paawarii 0n waanii ta'a equal to kun yeroo kanaan baay'atu yeroo waaniidhaan baay'atu 3 2 radical 2 ta'a jechuudha kanaafuu deebiin kenna 3 the power of 2 radical 2 ta'a jechuudha m irratti ammoo akkuma arginu inni kun hiruudha kanaafuu gara jalaatti deebisuu dandeenya bifa fractionitiin kaasuu dandeenya jechuudha 2 inni kun ammoo wal baay'isa inni as jiru lamaan kunniin paawarii lamaan kunniin yeroo wal baay'isu 2 times radical 3 ta'a jechuudha over hiruudha waan ta'eef 4 inni kunis yeroo wal baay'isu minus 2 radical 3 ta'a jechuudha radical 3 equal to inni kun 2 akkuma jiru barreeffama 2 the power of 2 radical 3 over 4 ammoo 2 squareidha jechuudha 2 squareidha waan ta'eef squarein sun yeroo lama tana baay'isu maal taati minus 4 radical 3 equal to amma akkuma argaa jirtan inni kunniin hundeen isaa wal fakkaataadha kanaafuu tokko keessaa fudhannee maal goona 2 radical 3 minus 4 radical 3 equal to 2 the power of 2 radical 3 minus if minus into yeroo wal baay'isu plus wal goote jechuudha kanaafuu 4 radical 3 equal to 2 the power of yeroo lakkoofsota akkana kanneen yeroo walitti hidhaatan yookiin yeroo walirraa hir'isan raadikaalota kanneen wal fakkaataadha waan ta'eef isaan sanniin hin tuqxan jechuudha. Kamini kan nu walirraa hir'isnu yookiin ammoo kan nuti walirraa hir'isnu yookiin kan nuti walitti hidhaanu lakkoofsota alaa kanneen koofshantii isaa kanneen jechuudha. Koofshantii isaa kanneen kanaafuu 2 plus 4 jechuu dandeenya. 2 plus 4 jennee hammattuu itti godhannee haala kanaan raadikaal 3 jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif lamaan keessaa wal fakkaataadha waan ta'eef tokko fudhachuu dandeenya waan ta'eef. Equal to 2 the power of 2 plus 4 in 6 dha. Radical 3 waan jirtuuf kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? 2 the power of 6 times radical 3 ta'a jechuudha. Inni irrattis maal goona? Squarein yookiin ammoo tuun sun maraafuu waan dhaabattuuf kanaafuu maal goona? Maraafuu ni raabsina jechuudha. Maraaniyyuu ni baay'ista. Kanaafuu jalqaba irratti maal goona? Equal to 2 the power of as maaltu jira? Waan jira. Yeroo waliin baay'isnus isan lakkoofsa kana maal goona? Paawarii isaa kana yeroo waliin baay'isnu kana yoo haala kana raadikaalii kan jiraatu taate ka keessaa saniin hin baay'isnu. Kamiin baay'isna? Lakkoofsa alaan koofshantii tokko waan qabuuf tokkoof sanii fi lamaa kana waliin baay'isna jechuudha. Kanaafuu 2 radical 5 2 radical 5 times 2 the power of minus 2 radical 5 over ammas kajalaatis maal gooti ni baay'isi jechuudha. Kajalaatis ni baay'isi garuu ammoo radical 2 yookiin ammoo square root of 2 jechuun maal jechuudha? 2 the power of 1 over 2 dha wal qixa waan ta'eef lama alaa qabnu tana wajjin times 2 ennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Equal to amma immoo asitti maal goona? Hundee keessaa tokko fudhannee kan gubbarraa walitti hidhaana jechuudha. 2 the power of 5 plus yeroo jalaa ol finnu qofa yeroo nuti hir'isuu fayyadamnu
Yeroo ammoo haala kanaan gubbarra jiran kana lamaanuu yeroo gubbarra jiranitti maal goona eda'uu fayyadamna jechuudha. Pilaas jenneeni into minus 2 radical 5 over inni kun ammoo asitti lama yeroo balleessinu maaltu hafa lama qofatu nu hafa jechuudha. Over 2 equal to isa kan ammoo yeroo walitti edanutti maal ta'a 2 the power of inni kun pilaasii fi maayinasiin kun yeroo wal baay'isu maal ta'a maayinasii ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 5 minus 2 the power of 5 over 2 equal to inni kun lakkoofsa wal fakkaatu waan ta'eef yeroo walirraa hir'isnu 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 0 over 2 equal to lakkoofsa kamuu power isa 0 ta'e taanaan 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a 1 over 2 ta'a jechuudha. Isa kana 1 over 2 ta'a jechuudha. O bira ammoo yeroo dhufnu wanti nuti jijjiiru amma as keessaa maaltu jira isa kana jijjiiruu qabna. Maaliif lama kaniin wal fakkeessuu qabna jechuudha. Kanas jijjiiruu qabna. Ammas paawuriin waliin fakkaatu waan ta'eef paawurii kanas isa kanas jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafuu isa lamaan kanniin maal goona akkuma yeroo barreeffannaa 2 the power of radical 2 times 2 the power of minus radical 2 times 32 jechuun ammoo 2 the power of 5 dha wal qixa. 2 the power of 5 radical 2 waan jirtuuf radical 2 2 the power of 5 in 32 dha wal qixa. Isa kana qabachuu qabdu yookiin ammoo didiriirsinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Didiriirsinee 32 by 2 16 by 2 8 by 2 4 dha by 2 2 dha jechuudha. Kanaafuu 1 2 3 4 5 2 the power of 5 dhaan wal qixa waan ta'eef sababa saniif isa kana haala saniin jijjiiradhe jechuudha. Over 4 jechuun ammoo 2 the power of 2 dhaan wal qixa times radical 8 jechuun ammoo radical 8 haala kam jijjiiruu dandeenya. 8 kan nuuf kennu 4 times 2 dha jechuudha. Kanaafuu maal goona amma 2 the power of radical 2 minus isa kana walitti fiduu dandeenya waan ta'eef yookiin akkuma jiru taa barreessinu times 2 the power of minus radical 2 times 2 the power of 5 radical 2 over amma inni kun maal ta'a 4 kun yeroo bahutti radikaala jala waan bahuuf 2 ta'ee bahaa jechuudha. Lamaan as jalaa baasituun ammoo yeroo tanaan baay'attu meeqa taati 4 taati 2 the power of 4 ammas radical 2 waan jalatti hafteertuuf radical 2 jennaan jechuudha. San booda maal goona isaan kanniin hundayyuu bakka tokko fidachuu dandeenya jechuudha. Amma bakka tokkotti deeffachuu dandeenya. Kanaafuu yeroo bakka tokkotti deeffannutti inni kun kan jala jiru kun yeroo ol dhufu hir'isutti jijjiiramaa jechuudha. 2 dha asitti akka argaartan hundeen isaa hundinuu 2 dha jechuudha. Kanaafuu tokko keessaa fudhannee maal goona inni kun radical 2 inni kun maayinasii waan ta'eef akkuma jirutti pilaas maayinus radical 2 yeroo jennuun yeroo waliin baay'atu maayinasii immoo waan jijjiiramuuf maayinus radical 2 inni kun poozitiiv waan ta'eef pilaas 5 radical 2 kan jalaa ammoo maayinus jenneeni 4 radical 2 ta'a jechuudha. Equal to amma inni kun wal fakkaataadha waan ta'eef asitti maal wal godhaa wal balleessaa isa kana tu nu hafaa jechuudha. 2 the power of 5 radical 2 minus 4 the power of radical 2 equal to 2 the power of amma 5 minus 4 in 1 dha 1 radical 2 isa kana jechuun ammoo 1 dhiisuu dandeenya. Kanaafuu 2 the power of radical 2 dhaan wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Inni xumuraa kun ammoo isa xumuraa kan ammoo haala kamiin hojjannaa isa kana radical 6 inni jedhu kun 1 over 6 wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafuu isa kana jijjiiruu qabna jechuudha jalqaba irratti. Kanaafuu 64 a raised to 6 b the power of minus 2 times 1 over 6 jennee haala kana jijjiirachuu qabna jechuudha. San booda ammoo equal to 1 over 6 kun hundaafuu waan dhaabatuuf jalqaba irratti ammoo 64 jechuun ammoo 64 isa jedhu kan ammoo yeroo jijjiirutti
to the power of 6 wajjii wal qixaa jechuudha. To the power of 6, a the power of 6, b the power of minus 2, the whole 1 over 6 dha wal qixaa. San booda isa kana hundaanuu ni baay'isnaa jechuudha ka alaa kana. Kanaafuu to the power of 6 1 over 6 jechuu dandeenya times a the power of 6 times 1 over 6 jechuu dandeenya times b the power of minus 2 1 over 6 jechuu dandeenya jechuudha. Haala kana adda babbaasee hojjechuu dandeenya. San booda inni kun maal wal godha? Inni kun asitti akkuma argaartan 6 yeroo wal balleessu 2 tu nu hafa times asittis 6 yeroo wal balleessu 8 tu nu hafa times kun ammoo yeroo wal balleessu 2 takka 2 3. Kanaafuu b the power of minus 1 over 3 tu nu hafa jechuudha. San booda ammoo inni kun ammoo maayinasiin tun maal gooti b kana gara jalaa jijjiirte jechuudha. Kanaafuu 2 times n 2a dha times 1 over b the power of 1 over 3 ta'a jechuudha. Inni kun maayinasii kanatu gara jalaa jijjiira waan ta'eef equal to 2a times 1 over 3 jechuun ammoo maal jennee jirra isa kana wajjii wal qixa jechuudha. Isa kana wajjii wal qixa waan ta'eef kanaafuu haala kana hojjechuu dandeenya jechuudha. San booda inni kun ammoo maal of jalaa qaba? 1 of jalaa qaba. Kanaafuu 2a times 1 in 2a ta'a. 2a over 1 times cube root of b ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Viidiyoo keenya kan guyyaa har'aa barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin walitti deebina. Haala kanaan eksersaayisii biraa kan isin dalagu yoo kan qabaatan taate karaa koomantiitiin naaf dhiyeessuu dandeettu. Akkasumas viidiyoo biraatis kan isin dalagu karaa koomantiitiin naaf dhiyeessuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keenya yookiin ammoo barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye.